Raachoota kanneen gartan taanaan halaalatti irraa fagaadhaa. Maaliif jennaan miidhaa cimaa isinirraan geessisuu danda'a. Tokkoffaa lipiidoo paatirajis liivis jedhama. Raacha kana akka carraa taatanii yoo tuutan hedduudha lallabu. Kanaaf gurra keessan salphaatti miidhuu danda'a. Gurra keessan miidhaa irraa eeguu feenaan raacha kana fuudha bishaan keessa kaa'a. Ergasii lallabuu ni dhaaba. Sagaleen isaa kun fageenya baay'ee irratti dhaga'ama. Gurra namaarraas miidhaa cimaa geessisa. Lammaffaa buulfiroog jedhama. Raacha kana tuquu fi itti dhiyaachuuf illee hin jaalina. Sababni isaas raachi kun baay'ee hamaadha. Miidhaa namarraan geessisuuf duubatti hin deemu. Raachi kun raacha kaanirra waan adda isa godhuuf muka dhagaa fi sibiilota garaagaraa ilka ittiin buruusuu danda'uu qaba. Mee kan xumuraa kana isinii himuun dura chaanaala kana foloo godhaa. Sadaffaa irratti kan argamu raacha summii. Raacha kana yoo tuqxan yookaan yoo isin tuqe ilmi namaa daqiiqaa muraasa keessatti du'uu danda'a. Summiin qaama isaarraa fi kan inni namatti biifu baay'ee hamaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti lubbuu namaa baasuu danda'a. Summii hamaa qabaachuu isaarraa kan ka'e summii bofaatiin wal hin madaalamu kan isaatu irra caala jechuudha. Garuu raachi kun bosona Amaazon qofa keessatti waan argamuuf akka raacha kaanii bakka hundatti hin argamu. Kanaaf hin yaadda'ina.